taateen amma isin dhageessan kun amanuu fi dubbachuun isaa kan nama rakkisu yoo ta'ullee wanti kun dhuguma ta'eera. Taateen Ameerikaa keessatti raawwatame kunis kan inni raawwatame fagoo miti. Waggaa 3 dura bara 2018dha. Buufata xiyyaaraatti xiyyaarri hiriira isaa qabatee osoo imaltoota isaa eegaa jiru kana gidduudhaan xiyyaarri tokko paayileetiin irra ramadame osoo hin dhufin xiyyaarichi iddoo isaatii ka'uudhaan karaa isaarra deemee akka tasaa ija namootaa duraa badeera. Haa ta'u malee xiyyaara kana maaltu fuudhe gaaffiin jedhu Ameerikaa keessatti akka dubbatamee fi akka dhagahametti ajab kan nama jechisiisedha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota koo, xiyyaarri Horizon Airborne Band Dirk Dash 400 kan taate kun buufata xiyyaaraatti akka tasaa badee bakka inni dhaabbachaa ture maaltu fuudhe isa jedhu akkasumas dhumni xiyyaara kanaa maal ta'e isa jedhu amma turtii keenya dhumaatti yoo nu waliin turtan ni dhageessu. Akkam jirtu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota maatii chaanaalii kooti. Ana Suraafeliidha. Chaanaalii koo kana subscribe gochuun wantoota nama ajaa'ibsiisan akkasumas amanuuf kan namatti ulfaatan wantoota dhugaa tahan guyyaa guyyaadhaan ni argattu. Ameerikaatti akkas ta'e hagayya 10 bara 2018 saayitiliitti kan argamu buufata xiyyaaraa Taakomoo Siitaal xiyyaarri Airborne Band Dirk Dash 400 kan ta'e biyya nagaa keessatti xiyyaarri kun akkuma tasaa ka'ee balali'ee jira. Kanaan dura xiyyaarri hin bade yeroo jedhamu osoo balali'aa jiru akka tasaa yeroo ija keessaa bahuu fi yeroo ajajaan ala ta'u xiyyaarri hin bade jedhamuu danda'a. Xiyyaarri kun garuu kanaan duras haala hin dhagaamneen kahee balali'ee ture. Haa ta'u malee xiyyaarichi kun hin atamne ture. Haala hin yaadamneen xiyyaarichi kun bakka buufata isaatti paayileetotni xiyyaara kana irratti ramadaman osoo isaan xiyyaara kana keessa hin seenin dura xiyyaarri kun iddoo dhaabbatu akka tasaa socho'uudhaan balali'e. Xiyyaarichi kun osoo hawaa keessatti hin balali'in dura yeroo inni socho'u tiraafiikonni xiyyaaraa yoo ilaalaa turan iyyuu waan tokko gochuu hin dandeenye. Warreen xiyyaara kana to'atanis sodaa keessa galanii. Xiyyaarri kun tiraafiikota xiyyaaraa fi to'attoota xiyyaaraa irraa eeyyamaa fi ajaja malee deemullee xiyyaarotni yeroo deeman balaa geessisuu waan danda'aniif sodaan isaanii baay'ee dabale. Eenyutu xiyyaara kana kaase? Maaltu fudhate? Yoo hattuu ta'e illee eegumsi cimaan kun osoo jiru xiyyaara kana akkamitti balaliisuu danda'e gaaffiin jedhu yeroo sanatti sodaa keessa galcheeni. Buufatni xiyyaaraa kunis hatattamaan akka hojii isaa eegalu biiroo nageenya Ameerikaatti dhaamsa isaa dabarse. Hunduu hojii isaatti kahee ergooleenis raawwatamuu jalqabanii namoota kan hirriba dhawwee xiyyaara kana qaamni balaliisaa jiru kun eenyu kan jedhu ture. Xiyyaara kana kan balaliisan hattoota yoo ta'an namoota kana arguuf tiraafiikotni xiyyaaraa kun baay'ee dhama'anii. Xiyyaara kana bakka inni turetti deebisuuf amansiisuuf akkasumas xiyyaarota galaniif bahan akka hin jeeqneef buufata xiyyaarichaas nagaa gochuuf jecha xiyyaaricha nama balaliisaa jiru kana amansiisuuf kahanii. Bakka isaatti deebisuuf jecha raadiyoodhaan dubbachuu eegalanii. Xiyyaara kana kan balaliisaa jiru biraas deebii argachuu hin dandeenye. Xiyyaarri kun balali'aa jira. Tiraafiikotni xiyyaara kana to'atanis maaloo nu dabbachiisi ati eenyu jedhaniini gaaffii gaafachuu eegalanii. Daqiiqotaan boodas qaamni xiyyaara kana balaliisaa jiru kun raadiyoo xiyyaara kanaa banuudhaan deebii nama ajaa'ibuu fi nama dinqisiisu kana deebiseefi. Ana Riichaard Ruuseelidha. Abdii kan hin kutee fi sammuun koos xiqqoo tuqamaadha jechuun ergee fi amanuun baay'ee itti cime. Baay'ees rifatanii. Dargaggeessa waggaa 29 kan ta'e Sagalee Riichaard Ruuseel ture. Amantanis amanuu baattanis dargaggeessi xiyyaara kana balaliise Riichaard Ruuseel hattuu yookaan humna badii keessaa hin dhufne. Asuma buufata xiyyaaraa kana keessatti kan tajaajilee fi teeknishaalii kan ture yeroo ta'u beekumsa xiyyaara balaliisuu yoo hin qabaannellee guyyaa kana garuu xiyyaara kana fuudhee balaliisuuf murteesse. Akkuma yaadetti
dhokatee galee gara hawwaatti erga balaliisee garuu fageenya inni irra jiru, iddoo deemu, bakka dhaabbisu haalli hundumtuu harkaa badee. Xiyyaarri kun karaa inni irra deemu osoo hin beekin, bakka dhaabbisu osoo hin beekin bakkuma isa fudhatetti balaliisaa ture. Gidduudhaanis Riichaard raadiyoodhaan to'attoota xiyyaaraa sanaaf anadha sagalee jedhu dhageessise. Yeroo faana dubbatu wanta hundayyuu akka beekuutti malee wanti hunduu akka harkaa badeetti miti. Riichaard Ruuseeliin jedhama. Abdii kan hin kutee fi sammuun koos xiqqoo tuqamaadha. Guyyaa keessan isin jalaa balleessa miti? Eessa abbaa keessani? jedheeni hawwaa keessa taa'ee sagalee kana yeroo ergu wanti kun shoror keessaa ta'a jechuunis shakkii keessa galuun poolisiin Ameerikaa Peentaagoon xiyyaara kana irratti akka atattamaan tarkaanfiin itti fudhatamuu fi xiyyaara kana yoo inni hin buusne xiyyaara kana nan dha'a jedhee ergama hatattamaa kenne. Jeetota hidhatan lama itti ergee hatattamaanis kahanii bitaa fi mirgaan marsaniin. Jeettonni kun lameen osoo hin dhayiniin dura akka inni xiyyaara kana buusu yeroo kennaniif bitaa fi mirgaanis gidduu galchanii dubbachuu eegalanii. Bakka sana kan jiru buufata Alaaskaa yookaan bakka xiyyaara kana itti fudhetti akka deebisu gochuuf Ruuseel raadiyoodhaan gargaaruu eegalanii. Jalqaba dubbii isaatiin tasgabbahaa fi qoosaas akka jala buuse kan dubbachiisan yeroo ta'u, takka turee garuu gaaffii isaan gaafataniin deebisuu fi dadhabaa dhufe. Xiyyaara kana akkan itti buusu hin beeku. Akkuma isinitti hime ani teeknishaaliidha. Wanti kun naaf hin galu. Xiyyaara kana xiqqoo ittiin bashannanuun barbaada. Qilleensichis baay'ee namatti tola jedheeni. Sagaleen Ruuseel biraa dhufu kun xiyyaara kana tasumayyuu waan buusu ittiin fakkaanne. Kanaafuu akkas jedhaniini. Jeettiiwwan lama mirgaa bitaadhaan si hordofaa jiru. Sitti argamu jedhaniini. Gaaffii to'attoota xiyyaara kanaas Ruuseel dhagee innis kan nama barbadeessanidha miti. Argeeraani waan isin bugeemii baay'een taphadhe beeka. Kunis bitaaf mirgaanii kan hordofaa jiran maaliif akka ta'e harkaa hin badu jedheeni. Ammas takka ture akkas jedheeni. Mee nadaajii amma naaf ilaala. Nadaajii amma naaf ilaaleeni wal fiiksisuudhaaf qophaa'a. Isin immoo hordofaanii yookaan barbadeessaanii jedhanii tole ani lafarra bu'aan jiru isiniin yaada. Ciao jedhee jeettota kanatti akka hin butannee fi akka isaaniif hin ajajamne itti hime. Riichaard Ruuseel amma immoo namoota waliin dubbatu filachuu eegale. Amma kaasee tiraafiikootni xiyyaaraa akkana waliin dubbatan hin barbaadu jechuutti kahe. Akka xiyyaara balaliisu kootti nama xiyyaara balaliisu yookaan paayileetitti naaf kenna. Paayileetonni yoo jiraatan isaanitti naaf kenna. Ani tiraafiikootaa fi ergamtoota faana hin dubbadhu jedhee ofitti amanamummaadhaan dubbate. Xiyyaara kana nagaadhaan lafa buusa abdii jedhuun mee tiraafiikootni dhiisanii paayileetotni haa dubbachiisan jedhanii raadiyoo paayileetotaatti kenname. Paayileetichis eessa akka jirtu beektaa jedhee gaafate. Ruuseelis fuuldura koo kan jiru tabbaa oloompiik miti sitti argamaa kaartaarra jedhee gaafateen. Paayileetichis akkas jedhee deebiseefi eeyyeni qilleensichi salphaa fi kan nama hin rakkisnedha. Jabaadhu, ati garuu gara mirgaatti deebi'uun boqochiisuu dandeenya. Gara dirree maakoordiitti deemuudhaan achitti suuta jettee buusta jedhee deebiseefi. Ruuseelis paayileetichaan akkas jedhee lakki amma dafee gadi hin bu'uun barbaadu. Yoo ta'ellee buufata xiyyaaraa Alaaskaatti paayileetii godhee yoo namuuden xiyyaara kana nagaadhaan buusa jedheeni. Paayileetichis akkas jechuun deebiseefi atumti xiyyaara kana nagaadhaan buusi malee buufanni xiyyaaraa kun wanta ati barbaadde irratti simuudhuuf waadaa siif galeera. Akka simuudus waadaa siif galla jedhanii amansiisuuf kahanii. Kanas nama dhukkubsataa yoo ta'e malee eenyutu akkas jedha osoo jedhanii ajaa'ibsiisachuudhaan amansiisuu isaanii itti fufanii. Ani beeka waan si dhibu akkan itti balaliisu geemii baay'ee irraa baradheera. Amma garuu bashannanuun barbaada jedhee iddoo isaan jedhamee fi
xiyyaara kana bakka itti buusa jedhamee yaadamaa ture darbe. Paayileetichi akka itti himetti dirree Maakoordi ture. Innis faallaa isaatiin tabba Oloompiik deeme. Tabba Oloompiik kanarrattis walquunnamtiin sagalee badaa waan hin jirreef kana caalaa akka hin deemnee fi xiyyaara kana akka deebisu Ruuseelitti himame. Ruuseel akka itti yaadametti akkas jedheeni. Namoota hedduutu na marsanii jiru. An nama jaalalaan jiraatudha. Waa'ee koo hin beektanii. Namootni kunis gaafa kana dhagaan akkanatti gaddan beeka, garuu akka dhiifama naaf godhan nan barbaada. Sagalee koo kana itti naaf hima jedhee dhaggeeffatame. Ammas irra deebi'ee tabba Oloompiik irra qilleensi jiru osoo ilaalee baay'ee natti tola. Mee karaa sanarra balaliisa jedhe. Paayileetotni lama karaa raadiyootiin Ruuseel kan dubbachiisaa turan yeroo yaada isaanii fudhatuu fi akkasumas yeroo isaaniin falmu gidduudhaan garuu "Kaapiteen, na dhaga'aa jirtaa? Xiyyaarri kun booddeetti deemuu hin danda'ii?" Gara booddeetti balaliisuun barbaada ture. Amma yoonaatti kan hin argu yeroo fuulduratti balali'anidha. Anis gara fuulduraattan balaliise. Karaa duubaatiin balaliisuu barbaade. Maaloo natti himi, mee xiqqoo balaliisanii sana booda xiyyaara kana suuta jedheen boqochiisa. Gaaffii akkas jedhu ergee fi isaanis akkasitti akka hin hojjennee fi yoo ta'ellee bishaan irrattii fi dirree irratti saffisaa isaa gadi buusee akka lafa boqochiisu ajaja dabarsanii fi ammas taanaan gaaffiin Ruuseel waan biraa ture. Haa ta'u gaa, yookaan xiyyaara kana funyaaniin dhaabbisee buhuu nan danda'ii jedhee gaafateeni. Yeroo kanatti namichi kun xiyyaara kana waan buusu miti jechuun uummata nagaa irratti akka hin rukutamnee fi bakka bishaaniitti akka jeettiidhaan rukutame yookaan waan tokko yoo godhame malee namichi kun xiyyaara kana waan buusu miti jechuun namoota nagaas akka hin fixne yaaddoo keessa galame. Haa ta'u malee gaaffiif deebiin inni raadiyoodhaan gochaa ture daqiiqaa booda addaan cite. Daqiiqotaan boodas Riichaard cal jedhe. Karaa manni isa geesse irra deemuudhaan daseetii Kentroos yeroo gahus akka yaadamee fi akka itti gorsamee dhiisee beekaa itti yaadee funyaaniin lafatti barbaadeesseera. Biiboo yookaan Riichaard Ruuseel bakka namootni baay'inaan hin argamnetti xiyyaara fudhatee baheen hawaa irraa gara lafaatti xiyyaara kana funyaaniin dhaabeera. Wanti kun kan eegame ta'ullee garuu itti yaadee waan kana godha namni jedhee yaade hin jiru ture. Yoo ta'ellee inni xiyyaara kana lafa buusuuf yeroo jedhu balaan irra gahuu danda'a jedhamee yaadamaa ture. Riichaard Ruuseel geemii taphatu irraan ka'uun xiyyaara oofuuf kan garaa kutate gidduudhaan du'a kan hawwisiiseen kun garuu hin beekamne. Balaa kana kan qoratu kan ajajame FBI dudduuba namicha kanaa akka waan tokkollee hin jirree fi itti yaade akka raawwate erga mirkaneessee booda fayyummaa isaas gaaffii keessa galchee dosee kana cufeera. Riichaard Ruuseel abbaa manaa fi abbaa ijoollee yeroo ta'u rakkoo sammuus akka hin qabnee fi jireenya isaattis gammadaa akka ture maatiin isaa miidiyaalee garaagaraa irratti bahuun himaniiru. Nutis akkuma keessanii yeroo ibsi kennamu dhageenye isa inni sammuun koo xiqqoo tuqamaadha yeroo inni jedhu hunda keenyaafuu baay'ee rifachiisaa ture jedhanii ibsa laatanii. Boodarras FBI waa'ee Riichaard gadi fageenyaan yeroo qoratu dargaggeessi kun baay'ee arjaa fi nama gaarii akka turee fi namoota birattis jaallatamaa akka ture himameera. Riichaard Ruuseel Filooriidaatti dhalatee kan guddatee fi yeroo barachaa tures mana amantaatti yeroo deddeebi'u haadha warraa isaa kan argatee fi jireenya isaattis gammadaa kan turedha. Addunyaa hojii keessattis bakka xiyyaara kana hatee buufata xiyyaaraa osoo hin hafin waggaa dheeraadhaaf buufata xiyyaara kana keessa hojjechaa ture. Guyyaa sanatti garuu xiyyaarittii fudhatee gaafa bade sanatti maal yaadeetu maal gochuuf ture, maaltu tuqeenii, maaltus muudateenii amma yoonaatti gaaffii hin deebine ta'ullee maatiin Riichaardiin bohanii awwaalaniiru. Kabajamtoota maatii chaanaalii kooti qophii har'a isiniif qabadhee dhufeerraa akka isin barattan abdii guddaan qaba. Chaanaalii koo kana subscribe gochuunis wantoota nama ajaa'ibsiisoo, dinqisiisoo fi wantoota isin barsiisan argachuu dandeessu. Amma qophii biraan wal agarrutti nagaan naaf tura.